intalti tun isin himattii jennaan nuti intala tana hin beeynu jedhaniin. Sareen sayyuu ragaa sii baate ragaa saree san ni qeebaltaa jee niin qeebala yaa qaadii jette. Ganda sareen isaanii irra dhugaa dubbattu alaamaa qiyamaatitu. Ganda tokkotu kijibaan beekamu. Ganda gandi guutuun kijibaan beekamu ni beektu. Ganda kan keessaa gurbaan tokko intala takka fuudhe. Intala tana karaa dho'isaatiin fuudhe. Namni hedduun hin argine. Garuu karuma seera shari'aatiin fuudhe. Xiqqoo dhaabbatee intala tana ari'e. Ariinaan intalti miidhamnaan gara qaadii dhiyaatte. Yaa qaadii ana hedduun miidhame. Qabeenyaas dhabe. Kabajaa tiyyaas dhabe. Yaa qaadii keenya akkamiin tahaa jetteen. Qaadiin warra guyyaa san niqaa hidhee fi akkasumatti warra gaafa san ragaa ta'e namticha niqaa godhates yaamee gaafii gaafate. Intalti tun isin himattii jennaan nuti intala tana hin beeynu jedhaniin. Warri ragaatii isin falme akkasumatti abbaan fuudhee isin falme an takkaan tolma tanaa ijaan harkee hin beekuu jedhe. Qaadiin akka godhu wallaalee haadha manaa gaafate. Mucoo ati mana keessan sareen ni jirtii gaafa san jee ni jirtii jette. Saree hedduu saree lama sadii qabna jette. Sareen sayyuu ragaa sii baate ragaa saree san ni qeebaltaa jee niin qeebala yaa qaadii jetteen. Poolisoota yaamee deemaa mana isii geessa. Yoo sareen sanitti dutte dhuguma isiin haadha manaatii miti. Yoo sareen osootti hin dutin mana isii nagayaan seentee baate isiin dhuguma haadha manaati jee. Fuudhanii mana isii geessan. Nagayumaan seentee baate. Sareen ittiin dubbanne. Boodarra qaadii bira deebisan. Qaadiin jara ragaatii fi abbaa manaa isii kan isii fuudhes walumaanuu hidhaadha tumaa jeen poolistootaan. Poolistoonni qabanii isaan hunda tuman. Qaadiin maal jee? Kun ganda kijibaadha. Ganda sareen isaanii irra dhugaa dubbattu. Alaamaa qiyamaatitu. Namarra sareetu dhugaa dubbachuu eegale. Namarra sareetu ragaa dhugaa dubbata. Maali kijibni hangana gahu? Maali faranni hangana gahu jedha. Zamanni har'aa tana keessa jirru kun yaa daawwattoota keenya. Zamana namarra sareen dhugaa dubbatu. Zamana dhugaa dubbachuun addunyaa irraa fagaate. Zamana namni haqaa addunyaa tanarratti gadhaanaa ta'e. Zamana hayni dhokatee cubbuun dubbattu. Zamana akkasii keessa jirratu. If eeggadhaa dhugaa dubbachuu irratti if leenjisaa. Waan dhugaa dubbadha. Dhugaa irra jiraadha. Dhugaa nyaadha. Dhugaan jiraadha. Jiruu teessan akka duniyaa fi akhiratti illee milkooytan. Isiniin jenna galatooma ulfaadha.